الو السلام عليكم عبدي. وعليكم السلام ورحمة الله. أكم جرتا فيا كيتي. نجا الحمد لله غلط ربي. وان كيسان كان بيت أنا موتا هدوتو كيسان اللي نتيرجي سجالي أكنا جولي من أيدا كيس جرت ركو غدا كيس جرتي سجالي تايب جلينا من هدون نتي دوالات وري. أيه. مي كان كيسا أكم ياتي مال تجرا كنا ومن نبي جلا جرا سأ جراني ميديا كنا رت بيت أجندا أجر أجرات ديم تجرا وانت كون هجم نقال. dhugaadhaan ullee ajandaa kana dhageennee turre nuti ka dhageenne garuu alumarraa dhageenne malee qaaman kallattiin dhufe yookaan askari waan nuun jette akka hin jiru nuti yeroo mala bilbillu aga bilbillu barre mootummaa waan akkanaa barreessee jira maxxansee jira guyyaa galtanillee lafa kaan nuun jedha nutti himani nuti guyyaa sanillee abdimaan eeyine garuu wanni sun martuuyyuu soba wanni hawaasi kun beeku qabu jechuudha obboleeyyan kiyya. wanni achirraa isin agartee mootummaan barreessee namni galaa jiran jedhan suni soba jechuudha. Akkami soba hoo jette nuti fakkeenyaaf akka qabamne amma baatii jaffaa finne jirra beekta. Ramadaana gaafa bulii 12 koomunitiin Riyaad maxxansee nama Riyaad kee jiru hundaa seenee finnee jee dubbate afaan Arabiin jechuudha. Jala seen alaala jedhi. Ramadaana barra qabame iida guyyaa lammaffaa qabame. Achi dhufna jechuudha. Gaafa nuti deegal karji hojjennu yoo gadi qaate nama 500 ga'u kana dura jiru. Sunummaanuu warra duraan boolee dhaqee agartee xiyyaarri guutamee fira dachee nuun jedhani. Sanii achi ka biraatu hin jiru jechuudha. Nuti xiyyaarri dhaabbatuu fi nuti nuti akka taate namni galaa jiru tayyummee sarraa galaa jedhame. Dhufu jira. Mee asirratti wanti haga ammaa wanti ajandaa haaraa kan irraa isin dubbisanii hin galtanii foormii guutaa waan akkanaatiin namni dhufee isin dubbisan jiru. Nam takka yeroo awwaaluu san qofa gaafa dhufnee gaafa guyyaa 5 foormii guunne eega foormii guunne booda gaafa iida hajjii sanannee gaafa guyyaa torbee takka waraqaa nu deebisan waraqaa san nurraa guuran ilaa gammaa guyyaa takka askarri waan safara takka dubbateen beeku har'a galtanii bor galtanii waa takka hin jiran safara teessan kijibduudha kazzaaba malee nuti maal isin goona nyaata bilaas nyaatanii maalii nu kuutattuu nu arrabsuu agartee akka salphaatti ulaalu malee guyyaa takka waa'ee ismaa nu jaallatu beekan. Waa'ee dhimma safaraa kana immoo yeroo arginu mootummaa waan akkanaa barreesse koomunitii waan akkanaa jettee namni maa hin galle jira. Kijiba walumaa galatti wallaahi galaa hin jirru. Mee namni galaa jiru eenyuun fakkeenyaaf yoo dhalaa taate caaltuu Amaanfaa caaltuu ni beekta caaltuun Oromoo. Akka qabamtee fi Ramadaana gaafa bulii 12 qabamte. Isiin galtee jirti. Namnummaan galee maxxanse jira. Namnummaan ani galee jira Suudi Arabiyaa irraa galee inni maxxanse jira. Yoo akka tasaa agartee dhalaataa wuyyisaa kana dhalaa 200 wayii warra bisbaasee wajji warra mallaqaan kafalatee galu wajji yoo waa keessa galchanii nam takka gale malee wallaahi nam takka gammaatti galee hin deemu. Nam takka galaa hin jiru hawaasni akka hin shawwadamne nama galaa jira jettanii uf hin gatina rabbi sinaa eegu nam takka sirraa galaa hin jiru. Kanaafuu silaa rakkoo teenna rakkoo ol baatuu miti rakkoo abbanamtee jirtu. Sababni isaa akka ijoollee bara dheengaddaa yookaan viidiyoo qabaannee ragaansitti dhiyeessinu. Afaan dubbannurraa hin amantanii nuti akka jirutti jirra. Warri armaan dura nu kaasan sagalee hedduu keessan galatooma. Garuu ammallee nu raaffatina. Biyaansi waan biraa nu dhabdan namni galaa jedhe koo nu qabaadha. Namni yoo kagalu ta'e mootummaa naa maxxansu. Yoo mootummaa maxxansuu baate boo namni biyya arabaa fayyadamee intarneeta fayyadamee galee hin maxxansu walumaa galatti soba. Ammallee akbaarri wayii jira. Gara Riyaad kana keessa akka waan koonsartii wayii jira. Hin jira artistoonni wayii biyyaa dhufanii ani maal akka eenyu akka ta'e hin beeku. Yoo kana kanaan akka namni sodaa shortaaf keessaa balleesse namni akka namni safaa dhufachaaf waa gartee waan kana fayyadamanii akka namni istiraahaa guutuu waan kana jedhan taate malee namni takka galaa hin jiru obboleeyyan yoo ta'e garatti sanaa eegu. Galaa keessatti yaamanii isin qabsiisanii isinirraa waan qaban fudhatanii galchuun furre. Kijibaa nam takka galaa hin jiru. Ayyee abdii keenya galatoomi yaaduma akkanaa kanayyuu dhaga'uun namni hedduun uf dagatee jira natti fakkaatee uummanni galaa jira jedhee asii miidiyaa kanarraa waan baay'eetu deemaa jira. Isinoo akkam jirtan amma achi keessatti akkuma duraa sanii uffannaan keestaala nyaannis kubsii matakkaa wanni dararri sanirraa wanni isin siqe jira. Waan nuti siqaa deemu malee jiru Habiibi. Maaliifuu namni alaa dabalamaa deema namni gujurraa qabamaa deemaa jira. Ta'arra geessu boriin geessu dadumaan dachi nuti xiqqaatu malee gurfaa takka nu guuranii
kun dhaabbatee kun rafuu malee waa takka kun waan akkana jennee sinurraa amantanii miti beekta. Kana rabbumatti manna. Kan waan amman jee kana yoo soba taate kun jaarsolee riyaadin keessa jirti. Mee namnummaan safaaratti tokko nama riyaadi safaara dhaqee mee guyyaa kaa nama galchine ajjaanii mee gaafadha jee. Walaa jidda walaa riyaad dhaqaati mee namoota biyya riyaadin keessa nama guddaa jira. Nama waraqaa qabu. Dhaqaati mee leencoo fa'aan namaa ganaa galee dhaati mee jarri taa'im. Wallaahi soba. Kanaafuu ammallee sagalee nu ta'a. Isin immoo warri sagalee dhageessan sagalee kana sheer nu waan battan saa'uun deeggarsa ilmaan Oromoo. Sagalee kana sheer godhaa namta sagalaa hin jiru bifa haarawaa sagalee nu ta'uu dandeessan. Yoo sagalee dadhabdanillee akka galaa jirre beekaa. Namni galaa jirettanii akka burjaajoon. Namni galaa jirettanii akka gartee mootummaa kennattanii akka salphan. Namoonni akka qixxeen isaa warra mootummaa sana kenneen gallajee ila har'aa gabaa turbaa itti biyya nyaatte jechuudha. Akkasi atillee galatoomii abdii keenya sagalee kana akka hawaasa sana geessu abdii qaba. Ayyee abdii keenya sagalee si waraabaa jira. Anis sagalee kee kana inshallah uummata biraan siif ga'a. Dhumarratti kaardiileen sirratti deeme natti fakkaata. Asiisachi si dawwalamuun hin danda'amu. Achi as dawwalta waan ta'eef wanti dhaamattu yoo jiraate uummata keetitti dhaamadhu. Wannan dhaamadhu jiraate akka nu daganne hadara akkuma duras jedhee tokko irratti sheer nu godhaa sagalee sana sheer nu godhaati waan uumamman jee sana irratti akka irraa haasa'u dhimma keenya kan akka kijiban boone akka nuti qabanne wallahi namni cubbuun bada tokko irratti ilaalabdii ijoolleen namoonni hedduu namni galaa jiran jedhanii suuraa bara ta'een gaddaa ka ijoolleen si matamte fa'aa fuudhanii maxxansaa jiranii namni kanaan shawwadamaa jira jarana. Kabaya kina garumo guyam bekani utu bekani sila kopidan egani ganda shumezi silumada kunolani ya rabbi jabanu basi kenya barani imbi ya rabba umata kenya rati maneni dahaso darabya kesati wanta karagame bekamne rati nama kumaatama gurani walitti hidhaatti naga mandheera fi dubartiin ilmaan sabiyyooti daa'imni harka jirti akkitamma garaa jabaatan nurratti waan lolaan booji'an waraana keessatti fakkaata gochi raawwatamu jiratti azaabaadhaan lama jiran duniyaa irratti taate ummata keenya irratti waan takkaani ta'in tika keetiin har'a geenye yaa rabbi gannu dhaabime gadina battuun nu dhibe rahmaanii kiyyaa nu qajeelchime akkatti akka sahaabii rasuula rabbi sanitti gannu dhaabime gadina battuun nu dhibe gannu dhaabime gadina battuun nu dhibe nuti situ tolche haala jala irra nu